مي فيديو كنا سلام guys እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ እስኪ እኔም አሁን እንደማንኛውም ሰው ሰርቼ ልለወጥ ብዬ ከሀገሬ ከመጣሁ ኦልሞስት ወደ 7 ወር እየሆነኝ ነው አረብ ሀገር ከመጣሁ ከዛ በመሃል አጋጣሚ ልጅ ተፈጠረ ማለት በቃ አረገዝኩ አሁን ኦልሞስት ወደ 6 ወር እየሆነኝ ነው የ6 ወር እርጉዝ ነኝ መውለጃዬም እየተቃረበ ነው ግን አሁን እንግዲህ ከዚህ በኋላ ምንም ማረጋችሁ ወደ ሀገሬ ነው እንጂ ምንም ሊያረጋኝ ይችላል እሱ ምንም የሚያሳስብ አይደለም አንዴ የተፈጠረ ነገር ተፈጥሯል ያባለኝ እና ምንም ማረግ ስለማይቻል አሁን እኔን እያሳሰበኝ አንድ ምልኮብኔ ኡርቡስ ያረጋስኩት ልጅ ከአረብ ነው ማለት ነው ማለት ግን ሲወለድ የሚወለደው አረብ ነው ሆኖ ነው ወይስ ሀበሻ ማርጋጅ እሱ ነው ግራ ይገባኝ እስከዚህ በፊት የማከራቸው ማለት ነው ጋርብቹ ፊ ባየቱ ቆዋን ነማ አጃይቡዳ namni kaayyo qabu waan kana tasmarri ta'e yaadas ta'e anin beeku namni tokko erga biyyaan ba'e of jijjiiruuf malee yookiin waan akkana dalaguuf biyyaa hin ba'u ani fakkeenyaaf biyyatti rakkadhe waan ta'e jabaadhee hojjedhee of jijjiiruu yookiin immoo kanan kaayyoon biyyaa ba'eef san beekuun qaba jechuudha yeroo baay'ee ijoolleen keenya waan akkanaatu iyyummaatti fidaa waa baay'eedha jechuudha kanaafuu mucayyoon tuni miidiyaa irratti illee baatee akkana jechuun shi baqa sinii gadee dhugaa dubbachuuf namni reeyin cannaqaamaa miti yeroo waan akkanaa dubbatu tasuma illee akka tasaa ta'ee akkuma nama baqa biyya ofii keessa jiru akkuma abbaan nama abbaa manaa qabuutitti waa softu inja waa irra deddeebiin dhaggeeffadhe jechuudha namni kaayyoo qabu biyya hormaa dhiisatu biyya keenya keessattu waa ta'e harkaan qabdu gaafate ilmoon dhalattirree rakkatti fi namni nuti maaliif yeroo baay'ee biyya ambaa kana keessatti umurii keenya guutuu osoo ilmoo tokko namni ilmoo malee hafetu jira maaliif kaayyoo waan qabuuf jechuudha ilmoon tiyya akka kiyyaatti hin guddatin jechuudhaan rankan ka'e akka inni guddadhetti hin guddattu of caalchiseen sirriitti guddisaa jechuudhaan kan ka'e aan biyya arabaatitti ijoolleen yeroo umurii isaanii guban jechuudha tokko immoo dhufee biyya arabaa keessatti akka barbaade ta'ee urgus nanyi ana magaraatti naafe dhugaa dubbachuuf yeroo kana jettu kana sheemumtillee bira hin jiru jechuudha akka tasaa ta'ee garaatti naafe jette irra deddeebitee jechuudha sanummoo TikTokii qabdi dhugaa dubbachuuf waanuma kana malee hin haasoftu jechuudha yeroo baay'ee jechuudha mucaama ani amma feeyoo jaallatte akkamitti namni dhugaa dubbachuuf lubbuu ishee nama fakkeenyaaf sarraatanyaadha abbaa manaa madaamii akkana na godhee madaamii akkana na godhee gaafa jettu xiqquma ishee hin qabu arabs dhugaa dubbachuuf bakka ishiin saalfadheen bakka ishii waan akkanaa kuni waan akkanaa kana haasa'uu caala waan akkanaa kana dubbachuu caala waan biyya ormaa keessatti akkana ta'uu caala maaltu nama qaanessa maaltu nama salphisa dhugaa dubbachuuf bakka ishii tan qaana'e bakka ishii dhugaa dubbachuuf dubartii waan tokko taate bakka ishii tan qaana'e jechuudha ishii sirma waan takka ishii yaadumayyuutti hin taane beektanii booda baqa boochee maal taatee gadi baatee yookiin immoo anuma akka ishii tanatu daa'ima gataa jechuudha gadi baheetu ilaala dheengada takka daa'ima gatte tunis immoo booda ofirraa gadi baasanii ari'an ishiin illee daa'ima saniin gatti ilaala hojii ijoollee keenya jechuudha kan rakkatanii rakkina biyyaa ba'anii san dhiisanii waan biraa ilaa si galee ofitti nama cakkansiisu namni irree amma rakkatanii rakkatumarree akka tasaa kana rakkatellee an akka mucayyoo kun xiqqeetti biyya beeruutti keessatti akkas taate sanarree gargaaruudhaayyuu garaa nama jabeessatii jiru ijoolleen akkana jechuudha xigaa birraan kan ka'e ijoolleen rakkinaan akkas ta'anii ishee isaan irree gargaaruun waanuma jiru garuu immoo isaan akkanaa kana hoo ammam garaa nama jabeessu kanaafuu
afaan biyyaa ba'i. Erga waan akkanaa si jaalachiise biyyuma kee keessa taa'e. Maal gochi biyyaa baata jijjiiramuuf miti iyyoomuudhaaf malee takka iyyoomu takka jijjiiramuudhaaf ati immoo asitti dhuftee sanuma ta'e. Isaan biroo ilmoota na wajjin sin jaallatanii ofirraa baasanii jalatti gadi si darbu. Yeroo sanuu gadi si darban tarii namni tokko garaan jabaatu si fuudhee mixatti tana gargaara akkana godha. Anillee gargaaruu baadhu namoonni gargaaran namoonni akka kiyyaa biyya Arabaa keessatti gubbatanii maal jedhanii ni jiru jechuudha. Kanaafiyyuu bilees ijoolleen keenya waan akkanaa kana yeroo baay'ee irra deddeebi'ee jira. Kanaafiyyuu waan akkanaa kana osoo dhiistanii namoota hunda osoo hin taane keessaa namoonni kanaaf ijoolleen keenya ofis salphistanii nama salphistanii namoota kaayyoo qaban kaayyoo dhoowwitanii kanaafiyyuu waan akkanaa kanarraa odoo of qusattanii waan akkanaa kana warreen yaaddan yookiin immoo intiin jettan kana dhiisaa yoo barbaadan galaa yoo barbaadan immoo akka barbaadan ta'a. Garuu immoo dhuftanii maqaa namaa hin balleessinaa. Dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee shamarran biyya Arabaa akkas taatee kana taatee jechuun namoota kaayyoo qaban maqaa balleessuu taati. Ishiin ofumarraa haftee miidiyaa irratti baate sirii abbaan mana madaamii akkas na godhee akkanatti jaalladhee maal ishii yoo ta'e dhugaa dubbachuuf ani bakka ishiin saalfadhe amma miidiyaa irratti bakkumti ishiin hojjettu yeroo TikTok maanuyyuu argan ta'e akkaataan isaa dhugaa dubbachuuf namni akkamitti lubbuu ofiitirraa ba'a. Osoo tasaa TikTokidhaan miidiyaadha osoo argite hoo yeroo kana jettu kana ani afaanuma Oromootiin walitti turgoo miti jira laanguweejii san jijjiiranii tarii mila darbee misattiin Beerutitti namticha ishee akkanumatti TikTokuma wajjin odoo dalaganu isheen isaan namtichi lamaan wal jaalatanii jiru. Ana ishiin iyyuu nama gaariidha kan galchite gara biyya ishee galchitee jirti. Garuu immoo namoota tokko odoo ta'e asumatti lubbuu ishee balleessa malee hin galchu jechuudha. Ilaala ishiin garuu namummaa waan taateef ofumarraa galchuu wayyeettee micatti san galchite jechuudha. Namicha ishee jirra. Isinii galee. Osoo nama tokkooti amma immoo lubbuu ishee baasu jechuudha. Kanaafiyyuu kaayyoo dhuftaniif dubartii jabduu ta'ii waan dhufteef mataa kee gadi qabadhu hojjedhu gara biyya keetii gali. Kanaafi asitti dhuftanis maqaa namoonni akkanaa kun dhuftanis maqaa nama nyaatinaa waan hin taanis hin dalaginaa waan biqaa waan hin bariin waan miidiyaa kanarratti hin bariin hin hojjetinaa. Ishiin beekuma akka nama abbaa manaa qabutti yoo baate akkanatti kaayyoon dhufeef garuu nan beekaa. Garuu immoo akka tasaa ta'een fiqriin abbaa manaa isheetirraan madaamii kiyyarraa na qabee akkana ta'ee yoo jettu kana dhugaa dubbachuuf ani dhugaa natti fakkaanne iyyuu dura waan qalla duratti fakkaate ergasii baay'istee garaan guddachuullee dhufe. Waan ajaa'ibaati dhugaa dubbachuuf hedduutu akka nama qaanessa. Baay'ee nama qaanessa nama saalfachiisa. Garuu immoo njaan hin beeku namoota tokkoof sammuu akkamii akka kenneef akkamitti akka yaadan yeroo biyya isaanirraa dhufan omtuu baqa kan dura ta'an biyyatti rakkatan san sirma hundumaa dhokate ta'uu ndidu. Namni biyya ofii keessatti ofan jijjiira jedhee dhufe yeroo biyya ormaa keessatti kana ta'u akka maal cinqillaatumti isaatu yookiin tajajameef. Sorry gin dhugaa yeroo tokko baay'ee nama gaddisiisa haalli ijoollee keenya lamaaniyyaa waan hundaafuyyuu waan akkanaa kana osoo dhiisanii namoonni waan akkanaa dalagan dhugaa dubbachuuf hedduu takkaana yeroon arguu irra deddeebi'ee yoon ilaalu jedhe anallee baay'ee takkana jibbisiiste. Dubartii koo maqaan tokkodha
dubartiin hundumtii biyya arabaa jirtu hundumtuu waanuma akka ishii kana taatutti fakkaata namootatti jechuudha. Kanaafi waan hin bareenye waan namarraa hin deemne tokko gaafa hojjetanii of salphisan sheemnu dhugaa dubbachuu innaa kana sinin jedhaa. እንግዲህ yoon dogongorellee akkuma barumsa nuu ta'uuf akkuma barumsa siniif ta'uufi kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa sinin jechuun jaalladha obboloota kiyyaa hordoftoota kiyyaa. Yoon dogongorellee dhiifama sinin jedhaa sumarraanii turtii gaarii qabaadhaa nagaan naa tura.